Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen fooddaa tanaan nu daawwachaa jirtan arraan tana inshaa Allah simannaa ramadaanaatiif jecha keessummaa ajaa'ibaa keessummaa kabajamtuu habbaa lamaan isinii qabadhee dhufee jira. Saniifuu inshaa Allah nu wajjiin turtii gaarii isiniin jenna. Asumaanuu baleeyyan kiyya kabajamtoota bagga nagarree yeroo teessan aarsaa gootanii bakka tana nuuf dhiyaatanii mee daawwattoonni keenyaa fi warreen nu daawwachaa jiran kuni haa isin baranii maqaa keessan mirgarraa hin eegala maqaa kee nu himime. Ejju takka galatoomii maqaan kiyyaa Farhaa Mahamadiin jaama. Hayyee itti aanuudhaan keessummaa gama bitaa kiyyaa jirtuun maqaa isaa wajji wal bara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Samatar Ahmadin jaama. Kaniin gandiin irraa dhufes Diradawaa magaalaa Diradawaa irraayi. Bagaa asirrannoo afeertanii isiniin jaama. Hayyee bareedaadha. Bakka gartee yeroo teessan aarsaa gootanii bakka tana nuuf dhiyaattanii saniifuu insha Allah gaafii garigariin isin gaafadha waa'ee ramadaanaatirraa akkamii isin qophiidha? Qophiidha. Qophiidhaa mi hayyee? Akkas taatu gaafii gariitaniin isin gaafadhu waa'ee ramadaanaatirraa ramadaana kana akkamitti akka qeebaltan gaafii duraati. Ramadaana kana akkamii qeebaluudhaa fi keessummaa keenya karaa mirgaatiin taa'u kanaan irraa inni. Ejju takka galatoomii. Ati soomana kana boo akka ajaa'ibaatti taqabballa boo. Soomana kana haa gartee mi maal jedhin simame. Awoo irraa babbareetina haa soomanni beete haa namni takka arabaaf dhufee jaabeete. Kanaafuu haa soomana kana haa beekiyya subii irraa wanyaanneetuma hirriiba eegatti qabne. Za'aa jaasalanneetuma abbeekiyya laash. Galgala haa gijee taraawii baanenneetuma abbeekiyya xaahaa. Samboota abbi akkasi firraa babbareechina. Samboota guyyaa 27 qaatiraatti bullaboo barcaadhaan qamaa garuu haa qamaatiin sanduras halkan haa numa jirti beete firraa babbareechaa tuba qamaasiisanis awoo dhukkeerraa kaasna boo jimaan haa abbi kiyya awwistii asala kaanneeti firraa bareetee gaabbinaan hin taatu hin kaayinu samboon uraanis abbi kiyya jimaadhaan bareechina firraa meessinoo mee akkamiraa ilaalta waatu shaka. Keenya gurra keessaniin dhageessanii waan keessummaan keenya jechaa jiru. Baatii kabajamtuu tana qamaatii fi hirribaan dabarsinaa jee gabaabumatti yaadni isaa akkasii mee karaa bitaa jiru kunoo maal ja'a keessummeessi keenya kuni. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sooma beekamutti rabbiin ilma namaa cufaaf waan buuseef jecha itti fayyadamnee baatii tana dura koronaa waan rabbiin koronaa fidee adda nu facaaseef diluma teenyaaf jecha qabeetee koronaan hun dhufee sababa masgidaatti baanes dilii waan daleeneef jecha kanaafuu bara dabre akkatti dabarsine namuu ni beeyna rahmata isaatiin nu haa dhaqqabu akka rabbiin nu dandeessisetti soomana kana haala ibaadaan danda'amuun haalatti dandeenyuun agarteemi hanga dandeenyutti ibaadaa wajji akkanumatti waanuma taanetti teessee qamaatee waanuma taaneef kana kanatti osoo hin finne yeroo teenya ibaada irratti goonee xiyyeeffannaa keenya ibaada irra goonee jechuudha. Haala kanaan rabbii keenyarraa rahmata rabbiin danda'u akka irraa buufannu abdii qabaan kanaafuu rahmata isaa argachuuf jecha baatii tana baatii akkaan itti fayyadamnee waa irraa buufachuu dandeenyu ta'uu qabdiin jedhan haaluma kanaaniin simadha. Hayyee daawwattoota keenyaa jecha nagarri keessummoota keenyaa dhageessan keessummaan gama bitaa jiru kuni ramadaana kana ibaadaadhaaniin dabarsaa jee